mootummaan biyya waraana Eertiraatii fi loltoota Saaribii poolisii federaalaa waraana naannoo Soomaaliyaa akkasuma humna addaa Oromiyaatii fi milishaa walitti gara 5,000 olii ammoo dirree lolaa lamarratti hiriirsee lola kallattii aanaa Liibaan ganda simintoo bakka addaa ammoo Odaa Jibbii jedhamtutti lolli jabaan deemaa kan jiru hoggaatoo ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gootichi Cibraan Soddon Booroo waraana 3,000 fi meeshaalee gurguddoo moortara dishqaa hedduu hidhatee wal harkisaa yaa'u WBOn zoonii kibbaa barbadeessuu beeksisee jira. WBOn lola waraana wal makataatee kana ammoo Eertiriyaadhaa fi naannoo Soomaaliyaa ribii poolisii federaalaa humna addaa Oromiyaatii fi milishaa wajjin kibba Oromiyaatti gaggeesseen loltoota mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad barbadeessuudhaan hedduu isaanii madeessee jiraachuus beeksisee jira. Loltoonni mootummaa federaalaatii fi Eertiriyaa akkasuma ammoo naannoo Soomaaliyaa haftee reeffa ishii bakka Ayyar Maarfaa jedhamtutti ammoo guurrattee jiraachuunis himamee jira. Haaluma kanaan ammoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo lola ittuma fufuudhaan humna diinaa lafa fageenya kiiloomeetira 8 ol qabattee turte. Meeshaa gurguddoo zuudhaa fi moortaraa fi dishqaa hedduu ammoo hidhattee dhukaasaa turte. Gootummaadhaan dura dhaabbachuudhaan hedduu isaanii barbadeessee diinaas akka malee rifaasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessaa fi har'aan tana lola hadhaawaa humna diinaatiin wajjin gaggeessaa kan jiru yommuu ta'u kibba Oromiyaa gama kaanii lixaa fi jiddu galeessattis injifannoo guddoos argachaa jira. Yeroo humni TPLFis deebi'uudhaan akka haaraatti lola eegalee jiru kanatti ammoo waraana bilisummaa Oromootti mootummaan Abiyyi Ahmad humna baay'inaan bobbaasuu kan filate ammoo waraanni bilisummaa Oromootis lola hadhaawaa gaggeessaa jiru kanaan humnoota diinaa irra aanaa jiraachuudhaa fi meeshaa gurguddoos diinarraa booji'aa jiraachuudhaa fi diina isaa guutumatti ammoo barbadeessuudhaan hedduu isaaniitis hojiin ala gochaa jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii kibbaa lola jabaa gaggeesse kanaan ammoo waraana Abiyyi Ahmadii fi meeshaa lola gurguddoo ta'anii lola kana gubbatti hirmaatan daaraa gochuudhaan hedduu isaanii ammoo du'aa fi madoodhaan adabuudhaan loltuu diinaa ammoo reeffaa fi madoo wal irra tuulee waraanni Abiyyi Ahmad ammoo konkolaataa paatroolii 10 guurratee jiraachuunis himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii kibbaa tarkaanfii ilaaleessaa humna diinaa gubbatti fudhate kanaan injifannoo kan argate yommuu ta'u ammoo kutaa Oromiyaa bakka mara keessaa WBOn mootummaa Abiyyi Ahmad ibiddatti qabsiisaa jiraachuutu himamaa jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaadha torbee kana keessa ammoo erga kibba Oromiyaatti imalanii haleellaan waraana bilisummaa Oromootiin irra ga'e humnoonni isaanii ammoo yookaan eegdonni isaanii komaandoo Riippaabilikaan Gaardii fi Shimallis Abdiisaa hedduun isaanii erga du'anii ammoo hedduun madaanii booddee waraana Shaabiyaa kanaa fi humna addaa naannoo Somaaliyaa fiduudhaan Oromiyaatti kan galchee kibba Oromiyaatti bobbaase. Kibba Oromiyaattis ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gudeetti buusuudhaan injifannoo guddoos argatee jira. Waraana baay'inni isaanii hammanan jaamne hidhannoo gurguddoodhaan ammoo kibba Oromiyaatti bobbaasan illee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo gootummaan dura dhaabbachuudhaan diinas barbadeesse hedduu isaanii kuffisee kufee hidhannoo gurguddoos irraa hiikkachuudhaan injifannoon galee jiraachuus beeksisee jira. Tattaaffii waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad magaalaa Nageellee ittisuudhaaf godhee ture ammoo otoo hin milkaa'in hafee jiraachuudhaaf WBOn ammoo carraaqqii diinaa kana gufachiisee jiraachuunis himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii kibbaa lola kana gubbatti bireeni dishqaadhaa fi gosa rookeetiidha kan taankii ammoo haleeluudhaan beekamu RPG-7 kan jedhamu lamaa fi gama kaaniin RPG-29 kan jedhamu tokko irraa booji'ee akka jiruu fi meeshaalee gurguddoo qawwee kilaashii AKM hedduus irraa guurratee jiraachuus beeksisee jira. Injifannoo guddoo gonfachuudhaan saba isaatti abdii kan hore gootichi zoonii kibbaa tarkaanfii ilaaleessaan kana fakkaatu kan walirraa cinna hin qabne humna mootummaa gubbatti hamma sabni Oromootii fi Oromiyaan bilisa baatu itti fufa jechuudhaanis dhaadatee jira. Haaluma wal fakkaatuun ammoo irree fi gaachenni uummata Oromoo WBOn zoonii lixaatis waraana mootummaa faashistii Koloneel Abiyyi Ahmad irratti godina Qeellam Wallaggaa Ona Sayyoo keessatti ammoo tarkaanfii ilaaleessaa fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuus guyyaa har'aan tanaa himee jira. WBOn lixa biiftuu kun ammoo gurraandhala gaafa torbaa guyyaa har'aan tanaa bara 2022 waraana weerartuu PP konkolaataa 10 magaalaa Dambidolloo irraa imala gara Ona Sayyoo ganda guutee deemaa turte. Achuma keessatti ammoo rasaasa akka bokkaatti itti roobsuudhaan baaruudhaan macheessee battalumatti 36
irraa ajjeesuudhaan 18 illee madeessee jiraachuu simee jira. Lolli jabaan lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa jiddu galeessa Oromiyaatti adeemaa kan jiru yommuu ta'u ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha. Humnoota diinaa gubbatti injifannoo argachuudhaan saba isaa Oromoodhaa fi Oromiyaa ammoo bilisa baasuudhaaf carraaqqii jabduu gubbaa jiraachuus beeksisee jira. Uummanni Oromootis humna isaatii wajjin ta'ee humna mootummaa dura dhaabbachuu akka qabu ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo ol aanoo ta'an kibba gama kaanii lixaa fi jiddu galeessa Oromiyaa kaaba bahaatii fi akkasumatti illee baha Oromiyaatti argaman ergaa jajjabduus dabarsanii jiru. Gama biraatiin ammoo qondaaltonni mootummaa naannoo Affaar irra deebiin akka jaanitti bakkeewwan humnootiin TPLF haleellabanitti ammoo humna addaa naannoo Affaariin alatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa bobba'ee waan hin jirreef ammoo jiraattootaa fi dhaabbilee mootummaa irratti waraanni TPLF miidhaa qaqqabsiisaa jira jedhan. TPLF iddoowwan akka magaalaa Abaal, aanaa Magaalleetii fi gama kaaniin aanaa Irbiitiidhaa torbaan darbe to'atee akka hin dabarre ammoo gochuudha. Humnootiin addaa naannoo Affaar waraana qorannaa cimaa gaggeessaa turuu himuudhaan haa ta'u malee finciltoonni TPLF haleellaa naannoo Affaar keessatti bananiin dabalataan ammoo aanaalee Baarilleetii fi gama kaaniin konoobaa to'achuudhaan saamichaa fi gama kaaniin badiinsa lubbuu namoota irratti gaggeessaa jiran jedhanii jiru. Humnootiin TPLF kunneenis ammoo godina Kilbaatii Raasuu guutumatti ammoo to'achuudhaan Sardoo bira darbuudhaan daandii guddicha Itoophiyaa Jabuutii wal qunnamsiisu to'achuudhaaf ammoo meeshaa waraanaa makaanaayizidhaan deeggarame gurguddaa waraanaan gaggeessaa jiran jedhan qondaaltonni mootummaa naannoo Affaar miidhaa isaan gubbaa gahaa jiru yoo himatu fi ammoo humni TPLF lafa guddoo harkaa baafachuus yoo himu saffisa eegamaa hin jirreen adeemaa jira. Bakkoota murteessoo daandii guddicha Itiyoo Jabuutii qabachuudhaaf isaaniif mijaa'u bakka istiraateejii lolaa guutumattuu qabatanii yeroo ammaan tanaa saffisa guddaan eegamnee fi meeshaa gurguddoo makaanaayizidhaan kan deeggaramuun gubbatti lola guddaas gaggeessaa jiru. Mootummaan nuuf dirmachuu qaba jechuudhaan ammoo yoo dubbatan kana wajjin wal qabatee ammoo warri Amaaraa iyyiinsa isaanii jalqabuun isaanii mul'achaa jira. Yeroo TPLF Affaar rukutu uummanni Itoophiyaa callisuu maaliif filata jechuudhaan boo'icha kan jalqaban ammoo warri Amaaraa isaaniif illee TPLF akka ta'u waan beekatan fakkaatu. Lolli kaabaa kun akka haaraatti ammoo deebi'ee kan jalqabe kaaba daangaa naannoo Affaariin kan bal'ate yoo ta'e illee ammoo warri Amaaraatis TPLF booda nutti dhufuunsaa hafa hin qabu jechuudhaan uummanni Itoophiyaadha callisuu yookaan ammoo riphisuu kana maaliif filate. Akkuma kanaan duraatti humnootiin naannoolee garaagaraa irraa walitti ba'an maaliif TPLF dura hin dhaabbanne jechuudhaanis gaafii dhiyeessuu itti fufee jira warri Amaaraa. Kanaaf ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad haga ammaattis deebisa otoo hin laatiin kan callisuu filate yommuu ta'u ammoo humni TPLF ammoo saffisaan daangaa Affaar keessatti lola babal'isaa kan jiru yommuu ta'u ammoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad jiddu galeessa biyyattii gubbatti xiyyeeffachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu kan murteeffate. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis ammoo Abiyyi Ahmad akka malee mogoleessaa muraa jiraachuutu himamaa jira. चला सिखाते हैं चला जबरदस्ती सिखाते हैं और दिलमानसानी गाने निरे आकाराले दिलमानसानी गाने निरे आकाराले दिलमानसानी गाने निरे आकाराले दिलमानसानी गाने निरे आकाराले रानी कब सो के न्या बुआ वही कब